አበደች ይሉኛል። የስደቷ እህቴ አበደች አሉኝ። እንዴት አታብድም? አትንገበገብ። የምር አበደች። የምር ያሳብዳል። ወላሂ ላዚም ያሳብዳል። ሰው ሰርቶ ለመኖር ራሱን ለማሸነፍ ብሎ ነው የሚለፋው። ከሰው ፊት የሰው እጅ ከመጠበቅ የሰው ፊት ከማየት ብለን ነው የምንለፋው። ግን ደግሞ ያሳብዳሉ። የምር አንዷን ስትል አንዷ ስጣራለች፣ አንዷን ጋር ስንሄድ አንዷ አስታንገበግበናለች። ወላሂ እኔ ተቃጠልኩኝ። የምር ወላሂ ላዚም ነው የምላችሁ ተቃጠልኩ። እስኪ ማን ነው በገዛችሁ ገብቶ የተቃጠለ በመዳን ቤት? ወላሂ ተቃጠልኩኝ። እቻልኩ ወላሂ ቻልኩ። እግሬ እስከሚያብጥ እሰራለሁ። እንደዛም ሆኖ ግን በቃ ይሄ ያለቀ መከራ ነው። ይሄ ለምንድን ነው መከራ ነው? በጧት ማታ ስድብ ብቻ ዱላ ብቻ ነው የሚቀራት። ወላሂ ሸመረን ብየ አረባ ጠሺዳ ሸመረን ብየ አረባ መራቱዳ ሰሙን ቀበኒ ሰሙን ኢሳኒ ስሪን ሆጀቱ ከን ጀደን ነሞonni baay'eetu jira. Keessattuu warri biyya akka faashinii godhatee shamarri biyya arabaa xashiidha jedhu jechuudha. Jecha xashii kana isaaniif qaldiidha. Garuu nuuf gubaadha. Nuti yoo maraannillee hojjennee gubannee cincoofnee tasaqaayyofneeti jechuudha. Isaan warri taa'anii maraatanis ni jiru miti hima. Nuti garuu waan namni ilmi namaa arguu hin qabne argine, jireenya eenyu nuun argine nuti shamarran biyya arabaa jechuun gola ormaa keessatti namni tokko kan hin argine, warri dhiiraa keessatti kan hin argine nuti shamarran argine jirra. Jiruu keenya guutuu jechuudha. Waa baay'een qoramne jirra, waa baay'ees argineerra. Kan waa'ee namaan beekne waan barbaaddes waan itti fakkaates namaan jechuu hin danda'u. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoon kun baay'ee garaana nyaate, sirriitti garaana nyaate dhugaa dubbachuudhaa fi obboleettii keenya kan irra deddeebi'ee ilaale hundi keenya iddoo kana buufnee ulaallee kaa'eenyu jennees gaafa of gaafanne deebii ni arganna. Guyyaa tokko keessatti ilmi namaa kan hojjechuu hin dandeenye, eenyunillee kan dalaguu hin dandeenye sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 18 sa'aatii 20 hojjetanii ijoollee sa'aatii 4 bichaa boqotantu jira. Sa'aatii 18 hojjennee kan sa'aatii 6 qofa boqannutu jira. Akkam yoo jabaatte ijoolleen garii sa'aatii 6 boqotu jechuudha. Baay'een keenya sa'aatii 4dha kan boqotanii. Keessattuu amma ramadaana ji'a tokkicha kana sa'aatii 4 sanuu boqonnaan hin jiran natti fakkaatu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ijoollee kushiina keessatti dhaabbataan mugantu jirra. Waa hedduutu jirra jechuudha. Inna kana keessanuu warroonni waa hin baasne, warroonni waa'ee keenya hin beekne kan taa'anii nyaatanii dhuganii akka barbaadanitti ta'anii shamarran ishiin nama akkasiiti. Ishiin sammuun ishii sirriin hojjetu. Ishii hindoomnuti namaadha. Ijoolleen namni waggaa 3, 4, 5 miti, namni guyyaa 5 odoo warra dhiiraa akkasitti shamarran maqaa balleessan gola madaamii kana fidanii guyyaa 5 gola kana keessa hojjechiisanii guyyaa 5 miti sa'aatii 5 hin hojjetan jechuudha. Waan nuti dandeenye hojjennu. Mee mana kana keessatti ilmi jaartii kophaa nu yaama, ilmi madaamii kophaa nu yaama, jaarsi ishiin ijoolleen ishii shayyoota shananuu mataatti hojii garaagaraa nama ajajatu. Nyaata dhugaa anamma gizeen irbaata hojjedhu gaafan ofirra gattaa iboo na godhi jedhutu jira jechuudha. Sababiin isaa kunis kana naa godhi jedha, kunis san naa godhi jedha, kunis keessa darbee daa'imti waggaa 4 takka mataatti waan ofii barbaadu na ajajata malee waan ani barbaadee hojjedheef hin nyaatu jechuudha. Innaahoo nuti waan meeqa dandeenye jiraanna. Keessattuu ijoolleen cidaatillee nyaatallee waa hundallee ofii of dandeenye hojjennu kuni mee akkamitti akka jiraannu beektuumi? Waan hundumaa dandamannee bakka obsinee gaafa nurra darbee obsa fixannu yoo haasofnullee laphee keessa ol kan nu aarutu jira. Kan dhukkuba garaagaraa shamatatantu jira. Kan duraa yoo gaafa biyyaa baan dhukkuba coggaarraa hin qabne har'a garuu dhukkuba coggaarraa godhatanii sababuma jaraatiin sababuma ajajaan yoo waamichaan hojiin itti baay'achuurraan kan ka'e dhukkuba coggaarraa godhannee yoo xiqqoo nutti dubbatan amma aarii dadhabnee kan lapheerraa ol nu aaru akka biddaa kan nu godhu hedduu keenya jira. Kan hedduun dhukkuba onnee godhannetu jira. Kan hedduun dhukkuba kalee dhaabirraa kan ka'e
Saa 24 dhaabbachuu irraa kan ka'e gaafa biyyaa dhuftu kaleen natsaa taate asitti kaleen infekshinii uumte dhukkuban taane kan saaxilaman nama meeqa jira. Mee maal jettu kana? Akka laayyetti afaan salphaa godhanii shamarran biyya Arabaa gaafa jedhanii qallaalii fakkaata. Wanti nuti dandeenye jiraachaa jirru, wanti nuti dandeenye dabarsaa jirru eenyuun illee kan dabarsuu hin dandeenye. Nuti sibiila jechuudha. Sibiila. Warroonni amma dadhabeen jira. Ammaan booda dadhabe naa gamte jettanillee obboloota koo gola madaamii keessa teechanii gola madaamii san keessatti teechanii hin boo'ina. Yoo dandeechan hojjetadhaati maallaqa waggaa takka harkatti nama tokkotti osoo hin ergin harkatti qabadhaa galaati. Dhugaa jireenya hin jijjiira jechuudha. Yoo itti beekan. Warri biyya maallaqni akkatti dhaquu hin beekanii yoo asitti daawwalle jireenyi Itoophiyaa qaala'ee birriirra kaste jireenyi qaala'ee birrii haganaa fuunee gabaa dhaqne omaa binnee galaa hin jirru. Maaliyyoo ta'aa hin jirru akkasiyyoo ta'aa hin jirru. Mee dhiisaa jireenya biyyaa gaafa dhuftan argitu nutuu gubannee jirra gara itti deemnu dhabnee jirra achuma taa'aa achuma sinii wayya kan nuun jedhanillee ni jiru jechuudha. Mee dhufanii kanasii kan arganii jiru warroonni akkasiisu yoo jennee ilaalle waan maal akka ta'eyyuu kan hin beekne gaafa nuti fiilterii keessa seennee suuraa kaaree erginuu fi waanuma nutti tolee waanuma nu adallee itti fakkaata jechuudha. Nuti garuu gubannee cincoofnee waan taanu wallaallee madaa keessa keenya namatti himannu dhabnee of keessatti gadi gubannee kan jiraannu baafnee dubbachuu kan dhabnu kana dhugaatti fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Inni galaanti kanaafuu jechuudha obboloota koo abshirachuu dhugaa baay'ee na boojjifte obboleettiin kiyya laalee irra deddeebiin laalee jechuudha. Dhugaa baxxaam itti naazaazante inna maaliif hin maraanne jette dhugaadha maaliif hin maraanne akkamitti hin maraanne yoo namni dhibbi nama yaamu dhugaan inni irraafadhu mana wayii baatii lama hojjedhe shamarran ja'a qabu jechuudha. Shamarran ja'een kuni waan jaan ajaju kophaa kophaatti sa'aatii tokko keessatti. Saniin booda kutaa isaanii gaafan seenee qulqulleessu shamarran ja'an kutaa lama lamaan rafu algaa isaanii jalatti kotonni jiru kifilii isaanii kotonni jiru uffanni isaan gadi kotochan wanti isaan fuulatti ijatti diddibatan kun wanti isaan lafatti gatan wanti isaan saramikii irratti diban dhugaan siniin jedha የመጨረሻ maraachuuf sammuu dhiphina jedhe jechuudha. Yaa waaqayyoon jedhe dhuguma yoo na jaalatte manuma shamarri jirtu nan galchiin hin jedhe bakka akkanumatti yoo dhuguma na yaalatte manuma shamarri jirtu nan galchiin ani mana kanallee nuuf jedhudhe baatii lafa bichaa mana san hojjedhe didee ba'ee jechuudha. Inna galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u mana nama jiru kana shamarri hin jirtu mucayyoon jirtu reef waggaa 8 kan akkasitti waa ofitti lallaaquu baratte sanii miti kuuwwan dhiira jechuudha. Dhiironni sun immoo lallaaqa kanas hin qabani omaan jedhani jechuudha. Dhugaa uffata haajisan malee lukuskusa kutaa isaanii akka shamarran san hin qabani kutaan isaanii loormaanidha. Lukuskusa shamarran kotota ol guuranii kaan achitti kaan asitti lukuskusa san hin jiru jechuudha. Garuu shamarran abaayaa kana yoo uffattee dhufte sa'aatii takka yoo uffatte achi namatti darbiti. Mee laalaa sa'aatiidhaan miicaa olla abaayaa isaanii akka maal akka ta'e garuu jara akkamii nama akkamii akka ta'an garuu waan kun beeku uffata isaanii kana kanuma tokkos ne kan irra deebii kan nuun jedhantu jira. Kanuma gooneef kan hin taane kan nuun jedhantu jira. Waa meeqa gubannee waa meeqa obsinee of keessatti gadi har'a darbitti boru nu darbitti jennee obsinee jiraanna kan immoo jireenya hin beekne achi as nutti as qoosa jechuudha. Abshirachuu ijoollee obboloota koo isiniin jira. Egaa viidiyoo kiyyaa sumarraa nan goolaba turtina wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hunduu hin darba barri kunis hin darba mana kana immoo laayik sheer gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa qeeqaa qabaatta saanduqa koomentii jalatti barreessaadha dogongora kiyya dhiifa manaa godhaa isiniin jedha turtina wajjin gootaniif galatooma baay'ee.